Ashaamar kafuun hordoftoota keenya kabajamoo akkam nu jirtu qilleensa arfaasaa bubbiftuu kanaan har'a yaada haaraa tokko qabannee isiniif dhufneerra hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Qophiin keenya har'aa mootummaa abbaa dabaree yookiin taranyaa mangist jetti. Nama dinqu abbaa dabaree siin jedhu eeyyee dhuguma ati abbaa dabareeti. Mootummaan badhaadhinaa yookiin mootummaan jijjiiramaa dhuguma abbaa dabareeti. Gadi bu'ee haadha hiyyeessaa faana ta'a. Mana haadha hiyyeessaa haaromsa. Warri jireenya gadi aanaa jiraatan akka jireenya fooyya'aa jiraataniif haala mijeessa. Biyyi rakkoo hamaaf akka hin saaxilamneef halkanii fi guyyaa waraanaa fi inaaffaa warra adii gidduu taa'ee harka tokkoon misoomsaa harka biraan ammoo waraana biyyattii irratti labsame qolata. Eeyyee kun abbaa dabaree yookaan taranyaa mangist nama jechisiisa taanaan gaarummaadha. Warri qeeqaa fi fokkorsuu malee hin beekne warri addaggeen maqaa nama kanaa dha'uufillee mooraalii hin qabne guyyaa guutuu itti qoosu ija inaaffaan ilaalaa oolu. Warri hiyyeessa gargaaruun isa gubu warri inaaftonni inaaffaa gubatan kaayyoo biyya ijaaruu hin qabne Dr. Abiyyi qeequuf kaatu. Inni garuu duudhaa Oromummaa ganamaa hordofaa jira. Duudhaan Oromummaa ganamaa maali isa jedhu amma dhumaatti yoo nu caqastan yaadrimee gaaffii kanaa argachuu dandeessu. Kallacha ganama Oromoon ittiin beekamurraa hin goru. Sabni Oromoo Itoophiyaa keessatti darbees akka Afrikaatti saba guddaadha. Sabni guddaan kun aadaa nyaataa fi dhugaatii, aadaa uffataa, afaan yookaan qooqa mataa isaa qaba. Sabni Oromoo guutuu biyyattii keessa faca'ee jiraatus darbees akka Afrikaatti Keeniyaa, Jibuutii, Sudaan, Gibxi keessa duudhaa Oromummaa isaa qabatee jiraachaa har'a gaheera. Yaa ta'uutii sabni guddaan akka gaanfa Afrikaatti babal'ifannaa lafaa fi teessuma lafaan guddaa ta'e kun jaarraa 150 oliif mootummoolee darbaniif sirnoota darbaniin hacuuccamaa turuun seenaa yeroo dhiyoo osoo hin taane seenaa ilmi Oromoo tokko ilmaa fi intala isaa itti dhabedha. Sabni kun wareegama hedduu kaffale. Ta'us sabni kun eenyummaa isaa fi duudhaa Oromummaa isaa akka hin banneef qabsoo hadhooftuu kaffalaa turuu isaa seenaan qabsaa'ota darbanii kanneen akka Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Hayilee Fidaa, jaarraa Abbaa Gadaafaa irraa hubachuu hedduu nama hin rakkisu. Jarreen qabsoo hadhooftuu gaggeessanii Oromiyaa har'aa nu dhaalchisan. Oromoon har'a miti jaarraa 100 fuula dura sirni inni ittiin wal bulchu kallacha waliif laatu har'a akka addunyaatti ol kaawwachuun hambaalee seenaa ta'ee gargaaraa jira. Kallachi Oromoo sirna gadaati. Kallattii waliif laata, wal qajeelcha, kan dogoggore ittiin adaba. Kuyyuu miidiyaan waa malee manni guyyaa hin aaruu jetti. Eeyyee waa malee manni hin aartu. Waan kallacha ganamaa kallacha Oromummaatti haa deebinu jenneef qabna. Hammachuu fi guddifachaan Oromoon ittiin beekamu har'a eessa dhaqeen gaaffii keenya taatus calaancala isaa Dr. Abiyyi irraa argaa jirra. Barsiisuudhaa fi hojjaan agarsiisuun gargar taatus abboonni keenya kan nu barsiisan Oromoon hammataa ta'uusaa fi ilma jilbaa fi ilma moggaasaa qabanuun jechuun abbootii fi akaakilee keenya har'aa qabatamaadhaan fuula Dr. Abiyyi Ahmad irraa argaa jirra. Hojii qabatamaattis hiikameera. Duudhaa Oromummaa ganamaatti haa deebinus kanaaf jenne. Baay'een duudhaa Oromummaa ganamaa irraa goreera. Oromoon hammataadha osoo jennuu gantummaan diinni nu gidduutti facaase hidda gadi fageeffatee jibbi daangaa darbee walqooduun baay'atee gamaa fi gamanatti wal ilaalutu dagaage. Firaa fi alagaatu walii wallaalame. Obbolootatu karra walitti cufate. Ofittummaa daangaa darbeetu inaaffaadhaan dabalame. Dr. Abiyyi kana hambisuudhaaf olii fi gadi kaata. Jibba hidda ishee goggogsuudhaaf jaalala lallaba. Eeyyee duudhaan Oromummaa ganamaa wal gargaaruu mana garagaraa keessa jiraannus akka mana tokkotti jiraachuudha. Guyyaa har'aa Dr. Abiyyi Ahmad magaalaa Finfinnee keessatti manneen haadha hiyyeessaa 23 ijaarsisuudhaaf galii kitaaba ida'amurraa gaafa hojii eegalchiisu akka nama tokkotti jireenya mataa isaanii ittiin fooyyessuudhaa fi duroomuu hin wallaalle. Duudhaa Oromummaa ganamaatu isa dirqisiisa. Oromummaatu isaaf dhiiga isaati. Oromootu hammataadha gara laafessa. Eeyyee koottaa waliif haa yaannu. Mana haadha hiyyeessaa 23 miti tokko ijaaruudhaan fakkeenya haa ta'an. Oromoon yeroo ammaa kana dhiibbaa keessaa fi alaatu irra jira. Inni tokko dhiphummaadhaan hoggansa Oromootti nyaara guura. Inni kaan aangootu na harkaa baheedhaan funyaan buta. Inni biraan ammoo raajiin biyya isaa keessatti tuffatamaadhaan yaadama jedhamu sanarraa akka madde agarsiisa. Yaa jama wal gargaarsa aadaa haa godhannu. Biyya keenya jaallannee lubbuu qaalii qabnu biyya keenyaaf laachuuf qophii haa taanuun yaada goolaba kuyyuu miidiyaa guyyaa har'aati. Mootummaa abbaa dabaree hojii gaarii hojjechaa jiru haasumsinuun diinota ijji isaanii dhiiga akka boossu taasisuus baddu baddi malee saree ija hin dhiqan jedhama mitiire. Eeyyee kun duudhaa Oromummaa ganamaa waan ta'eef anis haasumsinuun dhaamsa kooti. Waan hordoftaniif galatooma. Yeroo hundumaa filannoon keessan kuyyuu miidiyaa haa taatu isiniin jechaa hamma qophii keenya itti aanutti mata duree biroon wal agarrutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.